maashaallah tabaarakallaa meeshaa aadaa hedduutu akka namatti tolu meeshaa guutuu isaa akkasumallee faaya garaagaraa kallacha keenya irratti hidhannoo adda yookaan adda irratti akkasumas kan mormaa addatti illee hojjechifatu wantoota harka irratti godhatan morma irratti godhatan kan uffata wajjin gurguramu malee ofii keenya callee barbaanne filanneetiin waan barbaanne akka barbaannetti harka keenya irratti ta'ee kallacha keenya irratti ta'ee hojjechifachuu dandeenya jechuudha. Callee akkuma argitan kana bifa asitti argamte kun callee bifa garaagaraa fi diizaayinii garaagaraatiin jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kee jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessa nagaa isinii jedha hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajni kiyya bakkuma jirtanitti isin haa qabu isiniin jecha har'aan tana viidiyoo yeroo dheeraadhaaf namoonni hedduun obboleen kee hedduun keessan nagaafataa turtanadha qabadhee dhufeetiin jira. Akkuma beekamu yeroo hedduu hiqaan ofiitinaan jettanii ani dhiqoo waan mijannee dura isinirraa dhiisee woroonni natti uffatanii dhiifama isiniin jedha. Itti aansee kun har'aan tana namoota meeshaa aadaa bituu jalqabeetiin jira isiniin jedha. Namoonni baay'een isaanii keessaa maaliif rakkoo maal rakkoo qabaatu maaliif namoonni hedduun kun meeshaa namaa bitanii maal rakkina qaba jedhanii dhugaatti barreessanii sanumaa fi kun meeshaa aadaa jalqabeera jechuudha. Woroonni ejjetanillee jiranii woroonni immootu suuraa kaasinu ergii akkasumallee nutti agarsiisii warroonni jedhanii baay'ee jira saniif viidiyoo kana waraabe jechuudha. Akka hubattan abdiin qaba mucattiin asitti ani maamila qabaan ture dhugaa dubbachuuf maamila yeroo baay'ee namoota garaagaraatiif illee maatiidha hojjechiisaa itti ture qabaa ture akka carraa ta'ee manni sun cufaadha jechuudha. Kun akkuma argitan kana akka isinitti mul'atu abdiin qaba waraabee jira garuu gatii isaa osoo isinimmoo afaan isittirraa dhageettanii bareeda jedhee yaadee garuu mucattiin naan himne dura gatii dura halluu isaa filatanii jechuun dhugaatti fakkaate hubachiisuuf hedduutu akka yaale mooraa bigeessi akkasitti manaan jechuudha. Ani mootu osoo naa taate asuma irratti gatii isaa gurra keessanii dhageettanii bifa filattanii ajajatanii baay'ee natti tola. Kun akkuma argitan kana maashaallah hedduutu akka bareeda. As keessaa filattaniitiin meeshaa kaja'a ajajatutu jira ka torba ajajatutu jira. Wanni isin beekuu qabdan wanta dhaabbataa ajajadha jedhistaniituma osoo hin taane jechuudha. Ka 12 jedhullee jira namoonni keessaan firee 12 nu ajajii nu hojjechiisin jedhani suni maal ta'e maaltu lakkaa'amee akkas ka'e isinitti fakkaate yeroo ammaa kana buqqee ni beektanii miti quluu bunaan dhugan ni beektan jedhee yaada. Isa irratti illee callee hojjetuudhaan gatii keessa oolchan jechuudha malee waan biraatii miti. Wanti sila dirqama ta'ee jedhe waan torba akkuma hundi keessan beektan jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana isiniif waraabe warroonni hedduu akka karaa waasaappiitiin rakkisaa jirtanillee asumaan akka deebii isinii ta'u wanti isin ajajachuu qabdan wanta itti isin fayyaduu fi wanta sila meeshaa aadaatti murteessaa ta'e osoo ta'e bareeda natti fakkaata. Akkana isiniin jedha walaakinnaafuu namoonni gaafii kana qabdan kunoo viidiyoo isinii waraabee jira. Har'aan tan isinumaaf jecha bahee waraabee dhugaa dubbachuudhaaf maaliif kan suuraa isinii erguu hin barbaadu waan akkasii suuraa fi qaamaan tokko miti. Kanaaf viidiyoo keessatti argitan immoo haga tokko inni hubattan jedhee aadaa uffanni aadaa hedduu jira ka dhiirota abbaa manaa keessanii obboleessi keessaniif ta'e abbaa barbaadanii jechuudha. Bifa garaagaraatiin kun akkuma argitan kana jira qamisiin garaagaraallee jira ka shamarranillee meeshaa aadaallee hundi isaaniitu akkuma argitan kana isinitti agarsiise jedheetii yaada. Namoonni mootu uffata kanallee na ajajattan jirtanii uffata kun kaabbaa qabu kana warroonni haftanillee ilaaluu dandeettan jechuudha. Asumaan immoo wanti ani isinii dhaamu akka obboleettii takkaatti meeshaa aadaa kana yoo nama bichisiifattan haadhuma dhaqaniitiin bitan sanii dhiisa isinitti hafu inni jechuun fakkeenyaaf amma meeshaan kun as jira haadhuma birrii natti ergitee dhaqee sii fuudha yoo jedhe kanan hundi keessaa filatee hafetu sigaa jechuudha. Akkas akka isin jalaa hin taane akka ofii kiyyaatitti namoonni natti ergattan obsaan 7-2-7 haa turu tureetiniin akka isinii fi hojjetamu kan hin fedhu jechuudha. Namni kanaan walii galtan qofti na dubbisa. Maaliif jennaan namni boroo akka ana waqasu hin barbaadu. Maaliif akka ofii kiyyaatitti fakkeenyaaf amma gizee hojjechiisuu maatii kiyyaadha tiyyaaf ofiifillee adadota kiyyaaf hundi kennaafuu kan hojjechiise anatu asii hojjechiisee asallaa ergaa ture jechuudha. Maaliif siniikaa siyaasaa kana meeshaan hojjetamee lafa ture dansaa miti jechuudha. Kan namni marti keessaa filatee filannoo namoota kaawwanirra hafe jechuudha. Kanaaf isin immoo hadhaan tana muddama waan irraa hin qabneef ajajatanii meeshaa guutuu tokko hojjetanii fixuuf torbaan tokko itti fudhachuu danda'a. Guyyaa 5 guyyaa 4 itti fudhachuu danda'a. Garuu wanti hojjetamuun hundi kwaalitii isaa ka eeggate akkasumallee wanni biraa isaatiin gamanni callee irra diran sun yoo ka ture ta'e gaarii miti jechuudha.
Ka'ammaan tana garuu ofii keessanii isin qorii fakkeenyaaf nama meeshaa nama tokko fayyadatiin jira guutuu isaa qorii ofii kiyyaa filadhee qorii bareeda taate jayii ofii kiyyaa filadhee fal'aana ofii kiyyaa filadhee fal'aanallee ka jallatu ka maal ta'u jira mire waan hunda ofii kiyyaa filadhee callee isin filadhee callee qofa filannoon isii kaan akka meeshaa kiyyaatti ofii kiyyaa filadhee asirratti naa hojjedhu jedhanii biraa dhufe jechuudha. Maaliif kana isiniin jedhee ka hojjetamee ture kun ka waggaa tokko ture ta'uu danda'a wanni isin beektan hin jiru jechuudha. Maallaqa kanatti ergitaniif qofa dhaqee ka hojjetame kana fuudhee galu hin barbaadu. Laalee qorii bareeda ofii kiyya laalee saniin booda meeshaa kaawwanii callee yoo filattan waan akka qorii waan akka fal'aana waan akka xuunxoo hundi isaatu hodhaa hin filatamaa miree fakkeenyaaf amma safeedii takka yoo gabayaa bittu barta sitti tole akkana qabdee laaltee bittaa isinii gala jedhee yaada. Kanaaf akkasitti kunoo akkuma argitan kana sirriitti isinitti mul'iseetiin jira filadhee isinii ajaja jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu guyyaa 7 guyyaa 5 turuu danda'a. Garuu wanni isin beekuu qabdan meeshaan kwaalitii eeggate yookaan immoo qulqullinaan suuta tasgabbiidhaan isinii dalagama jechuudha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Akkasumallee namoonni waan nama jedhe kana qofa feetan naaf barreessa yookaan na dubbisa WhatsApp irratti. Malee nama birrinatti ergitanii dhaqee waan hin taane hin bitu jechuudha. Kana jala sararee isinitti hima namni osoo torbaan tokko torbaan lama eeggatuu dandeettan garuu na dubbisa. Kanaan olii gallee itti aansee wantoota mana keenya keessa kaa'uu dandeenyu boca garaagaraatiin dalagamanii fakkeenyaaf wanni caraqaan tun qarshii 1,500 jedhanii wantoota garaagaraatu jira wanti mana keessa kaa'amu. Caraqaa tana gaafadhee dhugaa dubbachuuf hanqaawwan hin gaafanne isin bareeddee gaafadhee 1,500 jedhanii uffanni aadaa garaagaraatu jira diizaayinii garaagaraatiin ka ajajaan hojjetamu ka hojjetamee lafa jiru garuu dhugaa dubbachuuf wanta akkanaa kanneen ka hojjetamee lafa taa'e hin bitu yookaan immoo hin barbaadu jechuudha. Fi kiyyaa uffata illee taanaan filadhee diizaayinii barbaade itti agarsiisee akkasitti meeshaa mana keessallee taanaan akkasitti filadhee ofii kiyyaa egaa ajajadha jechuudha. Haasofni kiyya akka isinitti dheeratuun ooluu dheeratullee garuu waa isin hubachiisuuf malee waan biraatiif miti. Akkasitti akka hubattan abdiin qabe egaa hordoftoota kiyya namoonni barbaadan filannoo keessan as keessa murteessaatiin waan filattanii kalarri isaa murteessaa kana jedhaa WhatsApp na dubbisaa erga filattanii geessitanii booda jechuudha. Akkasii egaa viidiyoo kana mootu obboleen keessaniif sheerii godhaa namoonni waan kana barbaadan yoo jiraatan isiniin jedha. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Uffata hedduu namatti toltolutu jira diizaayinii garaagaraa akkana viidiyoo kiyya kanarraa kan gammaa kana fakkaataa viidiyoo kana keessatti isiniif dalage waan ta'eef sirriitti ilaala tasgabbaatiin ajajadhaa jayii qabaa akkasumallee kunoo isinitti mul'ata as gubbaatti hundisaatu ani isa irraa dubbataa hin jiru ergaa viidiyoo keessa dubbataa jira waan ta'eef isin immoo suurarraa argaa jirtanii filattanii WhatsApp irraa na dubbisuu dandeettanii namoonni bilbila kiyya deebi'anii na gaafattan viidiyoo kiyya keessa gaseena ilaala viidiyoon bilbila kiyya irratti maxxansee hojjedhanii jira akkan isiniin jedha viidiyoo biraatti nutti deebina agarsiistuun dhigeessanii bakkuma jirtanitti tooraa bulaa hedduu isin jaaladha isin kabajaa